Ati maali kee dur ganda keessanii akkasii dhiqaa turanii telefoon? Telefoona bishaan keessa keessee turii qabaa wayii turii rasiidii ka'eetta. Bada'ummaa isaa Bada'u. Danda'u kamii dhuftee oote? Ka telefoona dhiqu. Yaa jira kee himee ilaala. Telefoona dhiqaa jaa turii. Sammuu xurii gattee sammuutee xurii qabu sammuutee wasa kaatu bilisa qii dhageessin anaas hin Na ajaa'ibdaa. Urji laalladhu fakkeenyaa asii ta'u. Jawwaalatuusi. Kiyyabachiiftee jawwaalummaan abbaa feetee addunyaa kana hin jiraatin. Jawwaalaan sibiratti agaree fi kan inni namarratti agaree siree jawwaallee hanga deebuutti dhibba takka waliin cabsee dhibba takka qaameraa liqee bakka naan bu'u. Akkasii beeka. Wanni durri gumaasii haajatu. Yoo barakaatu akkamii jirtu deebinee isinii dhufne har'a kalee miyyoo wallaanaa wallee kun akkuma gartan harka kana akkasitti ashaqsiisee dhufe. Si'ii si harki? Merkuma asiin na ite. Itti asirratti ola deemu jirti. Itti asirratti ola deemu jirti malee. Daranuu si'ii ta'e ko? Ana. Inni akkana na godhe gaa'e. Hayi qo'i sanii miti. Telefoona kiyya kenni godhe garteeti. Telefoon inni daakee mi? Sani laa harka kana cabsee telefoona yoo cabsuu maaltu fide? Inni harka na cabse. Kana jechuun inni akka waan dhisnee barammaan televizyiin jechuu jirtu fakkaate garuu durri fayyaadha ni beektaa? Fayyeeti malee kan as garagalee isaa wajji dubbadhu. Yeroo tani isaa jaasoon qaban. Ani fayyaatiin barbaadu. Jalqabarratti gaafa harki na fayye inni ni beeka. Tamam. Ani jechuun akka waan wallaalee isa kana gartee inni kan na dhiyaanii isa kana dhiisee itti fakkaata ta'uu hin beekan. Fuudhee tilifoonan fuudhee kutu jeestime. Tilifoona dhaanii lama fuudhe. Tilifoona waan takka fuudhense. Lama fuudhe. Tilifoona lama fuudhe. Viidiyoo irratti akkaan itti argetti nu viidiyoo. Lama caccabsee bar. Tilifoona yoo takka lama caccabee bar. Lama caccabee. Hayyee inni maal isa nuti godhaa? Ani jechuun jala hafu kalee magaalaa kana keessa waliin geetiin barbaadaa oole. Eessa baasa? Magaaluma kana keessa jiraatee sabbaa qaba. Barbaadeetiin dhabe. Ammaan talaani jechuun haga wallaanamuu jeetiin sin jee. Ta'uustaaf kabajamtoota kiyya wanni viidiyoolee maruu dhiiseef guyyaa lama akkana viidiyoon marre. Maaliif jennaan yaani ani tuni akka namni takkatti deemanii nama jechuu harka kana cabaa kanallee na deebisu nama na hidhee akka lafeen tacaabtatuun bakka deebituuf. Tamam? Kana jechuun nama akkasii nama laanu barbaadu jira. Harka hin fidan alhamdulillah kana hundaa lafeen akka bakkas deebtu naan jaanii na hidhan akkanatti durri fayyaadha. Nama fayyaa qabu nama dubbata. Namni fayyaa hin qabne ifiibuutti yaabu fayyaa qabu nama yeroo naasuun qabu durri fayyaadha jeeti waa hundaa kan akkanatti akka namni takkatti obsee laalaan akka laalatu jirtu tana garuu inni tana daranii isa godhuudhaaf ta'a. Inni waan isa dhiisee jalaa hafeetti fakkaate. Maaliif jira qo'i namni tilifoonaa jedhamu tilifoonaamti waan tilifoonaati oli namni nama warraa jeessa xiyyaaf keessaas ni miti. Ani maaliif akkasitti xiyyaan ni jinnaa dhufee ani akka waan namni jechuudha natti ergee na fakkaatti. Nama sitti ergee nama obboleessi kee yoo dhagee ammoo waan bira fide jeetiin. Akka rifanne jeettiin himne gabbeetiin dhufa jeeniituma biraa deeme beektaa. Akkasis. Akkasis ilaamaan tanatti arma qorata si boo manaa waan deemtu maaltu si oofe naa. Asirraa telefoona kiyya gaa erga nama takkaa jinaaseen jettee irraa fuute telefoona akkuma qabu silaa amma telefoona kiyyatti illee dawwalee na dhabuun oola. Telefoona kiyya sammee shariyaa wanti irraa kaas xayyaa irraa kaasi. Shariyaa bani telefoona kiyya sanaa. Wanti jooma cufaa jaan telefoona kiyya amma dawwallee dhibba takka dawwaluun oola. Maaliif jennaan erganiif akkas yaaniini dalagaan isaatillee biizidha yaanii gabboon danda'u irftiin qabu jechuu waan ta'eef. Telefoonni amma hanga garteetti fayyitutti telefoonni telefoonni kiyya amma nakkane nin bala telefoona kiyya. Laalaa telefoona banuun sirrii miti. Laa maal jennaan tuba qo'ee harkanii haala kiyya isa akkana na itti jiru kana maal jennaan inni kun nama na biraa dhabe malee silaarraan nama na biraa ta'e dhiira na biraa dhabe dhugaa beeta. Dhiira na biraa dhabe. Barbaadu jiru kun dhiiraa miti kan hin dhaqee barbaadu jiru kun dhiiraa miti. Jechuun barra amma magaalaa keessatti dhokatee taa'u jiru mul'atu ammas hin ba'u. Bilaash nama wareersuun maal faayidaa qabu? Akka nama godhee dhokatee taa'u miti dirree as bee jechuu akka dhiiratti laa nadhoon nu garteemi. Nadhoon uttuu si keessa hin deemtu. Ati dhokattee maal jechuun dhiirummaa kan kee galma. As beekte akka namni takka yoo dhiira taatee amantii firaa qabaatti jechuun yoo nifi dhiirummaa fitti amantee as beekte akka nama takka namaa dubbadhu. Tamaam. Ammoo dhokattee teessee xarba kiyyattee hafi telefoona kiyya cabsitu wallahi akkasii cabu teessu turre. Dhageesseemi akkana seefsitti hin fakkaatin ani wanni seeraa hafee illee hin jirtu. Wallaa nameetiin tura fayyaatti yarkadee gaafa fayyaa yarkadee boota. Anis wajjin haasoo qabu. Haasoo yeroo tun soojjiin qabu. Ammoo sirtee as dhaabbattee maaliif as dhaabbatte sin hin jiru? Kan hin barbaadin hin qabu. Magaalaa kana guutuu waliin geetiin. Isa. Daawwattoota. Amma bara sin ba'u bara. Dhage inni bara ammaa sin ba'u. Kalee magaalaa kana guutuu waliin geetiin siin jee bakka hin barbaadin hin qabuun siin jee. Viidiyoo inni akkasitti caccabsoo mana wayii natti fakkaatee mana sanillee gartee natti wal fakkaattee fadhii san milkeeffadhee mana namaa san hunda dhaqee jidduma tanaa takkaan agarre naan jaan bakkuma takka isumaa jechuudha. Akkasitti. Amma dhokatee taakaama mootummaadhaan na barbaadii mootummaan na qabsiistii jaa. Tamaam. Eessatti as biyya dirree keessaa maal jennaan biyya kana keessatti dhalaan
dhala mush gartee mi dhawuu miti akka kiyyaa kanatti irra harka akkana cabsa kanatti miti gartee mi dhala akkana bira baatee jechaa jennaan akka biyya kana keessatti hin gisan ni beektatis tamam dhalaan biyya kana keessatti mirgabdi mirga dhalaa eegan yaani biyya keenyatti gartee mi dhalaan abbaan fedhe dhalaa hudduu keessa sanii miti inni biyya keenya akka waan dirse biyya keenya biyya dhalaan itti kabajamne biyya kana keessatti biibi ni beektatis wallahi dur yoona sirraa hin deleene ati yoona qadiyaati ubri tante ati akka tigatin baanetti an gartee qadiyaas hin dabbare anu urjii miti na beekta waan dante tamam akkana gootee irraa tanatti nagaan jira datteetimi na akkuudhaaf teessa bakka jirtutti sitti dhufaa na lambaatu gootee yoo dacheetti qottee seentee dachee sala seena bakka feetee na lambaatu dhokottee yeroo jechuun ammaaf mere dhokottee na lambaatu. Takkanaati durri dheengadda biyyoo dhaadachaa waraabde nutu kagartee miyyoon teenya miidhamte akkanatti sitti hin dhaadanne dhiirummaa ta'e immoo sin laala inshaallah guyyaa tokko gaafa gartee harka kiyya buute immoo akka dhalattiin si boochisuu ta'a. Milyoonis akka cabde kanatti naftu fayyadee jirti amma wayyoo itee xiqqoo amma alhamdulillahi akka dheengaddaa deemte amma kalee lubbuun na bulchite hordoftoota keenya wayyaadha amman tana homaan jettu isinilleen akkuma gartee laaltanii gartan kana wallaan san jalan deemu jira obboleessatti immoo yoo nime mushkilaa biraatu uumama jeete dhoysee ganda namaatiin dhaqee dhufaa jeeniitiin akkasitti gaa biraa gabba'u jira jechuu biyyoo tana. Yo nama kaya obboleessa sitti hime anaaf obboleessi si waliin galla amma maal jenaan minim la sitti aaran numaaru annatti naaru sitti aaran je maal natti nimini la maal isi oma telefoona raafuta isi muslana finti sinja telefoona raafute amman tan cufte kanalle maal jenaan telefoonni ogada wala cufaa jaawante tamam telefoon hiyile banada wal ma waggaati fayyite wayyo itti booda itti him maali kun ta'uu dandee wanni ta'uu dandee amman tana inni kunis aaraan waan hin taane irra of geessisuu danda'a isa kana argatee hin argatu anuun arganne aaraan gartee wanti of godhuurra anummaan gartee hammiladheetuma wannummaan dhufte sun haa dhuftu gizee ati xiqqishoo wayyoo itti hima jechuudha. Amma sii akkanatti hiitee jiru sii akkana jiru kana akkam jeetin itti hima. Haa dhufee yaadni jechuun amma saana wallaa dhufa dhufee yaana wallaa. Maali si wallaa nuti hin jiru? Na wallaa jirta garuu ta'e inni illee si wajjin walumaan na wallaa tan barra kun. La aariyaa maaliif inni waan hin taane itti himne simmeetii keessa galchina. Sochoosin amma hin sochoosin siin jee namichi. Akkana firra kaa'u deemaa bara. Amma akkeen siin jee ati hoggaa raftus harka kana. Barsanii miti anas taa'ee dhageessiif nima as taa'eetiin durrii garteemi akka biyyatti namni wal fixu isa godha. La ta'uun qabu. Araba baantus nuti diina waliin tumsiifnu ofiif haara keenya baana. Arabaan isa tumsiisuun sirrii miti. Ani yoo durrii dhiise rabbi dura dhiisu ba'a. La arabaan tumsiifnan anaaf sii waliin dhiifne siin jee. Talaan ani bar harka kiyya jechuun amma tana maal jennaan erga akkatti kalaas na shukku. Ni fayyita waan takkan taatu ati qaamni kee kun ijoollee dhabar ni mayira. Mayira qaamni kee ijoollee dha waan ta'eef ni mayira. Erga lafee bakka taasisu kiyya kiyyaan akkana na hidhe amma bakka inni deebi maal ni fayyaa mire wayna akka taba. Inni gartee mi cabsee akka waan najjeestitti ilaalteeti cabaan ni fayyaa. Tamaam. Ammoo sumaaf inni wanti jechuu jira. Teetiif akkam ta'u deemta. Dachii qotattee dachii sentamoo samiin ol siiniin kuttu dachiin gas siiniin kuttu akka mabbaa keetti taata. Tamaam harkuuf teessee yaadurri. Tilifoona kiyyaa akkas gootetti caccabsanii gartee dachaa godhee yoo nasirraa hin kafallee ani gartee yoo nasirraa hin direene. Innummaan nu harkaa bu'u malee telefoona inni lama cabseemi. Lama cabseemi inni afur godheetiin irraa fuudha otoo isaa arge. Afur godhee. Ana dhukkubu jiraarra. Akka malee si dhukkubu jiraame bari iita'ee jiraa'u yaasiin ni hiite. Wanti ni deebi'eemi. Laa wanti laa lamma mees akkana garagalchuu ni dandeessa. Akka malee hiite. Deemtee as keessa ana dhukkubu jira jechuun ilaalachuu jiraarra. An duraan guyyaa duraan si argu san asitti buqqeensi edaanuu wanti kun har'a waggaa namichi shukkuma edaanuu lafee kana cabe. Lafee kana kaa. Ni meedite homaa. Ati laalaa kana garaa na buuste kana aboo rabbiin laalaa garaa si habuusate. Aboo dirri. Inshaallah ati galta. Intala dhalaa takka namni mee jara dhalaa kana godhuun kun akkami mee. Dhiira haa dhiira bara. Ilmoo dhiiraa ta'ee dhalaa hoggaa akka tarka cabsee deemu mana ulaa itti cufee. Ilmoon dhiiraa maali? Dhiira moo amma isaatu dhiira moo isiitu dhiira amma gokkanaa kana? Mee nuti ni jirraa yoo gartee isii tanarraa wanti qabaate dhufee nutti aaran bahu intala dhalaa takka baa mana jiraattu manatti itti dhaqee sanuu ni dhaadata akka nama dhiiraatti
Me ammati ati dheera moo dhala? Dhala dha. Me maaluma wanni si dhaadachiisa dhala dhootte malee dhiira hin dhooyne. Nutti hin dhuftu mana keenyas nama beeyta. Telefoona caccabsita telefoona kiyyaa badua. Telefoonni xurii qaba jettee bishaan keessa kaatte maali dur ganda keessanitti akkasi dhiqaa turani telefoon. Telefoona bishaan keessa keessee xurii qabaa wayii xurii irraa siidhi qayeetta. Bada'ummaa isaa Badua. Danda'u kamii dhuftee ooti. Ka telefoona dhiqu. Yaa jira keenya mee ilaala. Telefoona dhiqaa jaa xurii. Sammuu xurii gartee sammuutee xurii qabu sammuutee wasa kaatu bilisa xiidha geessin anaas hin Na ajaa'ib daawwa anamma isii Telefoona kiyya keessatti gurreessitee telefoona bishaan keessa eenyuma akka nu qaqqabdee caccabsitee maal godhu ati gartee telefoona akkas godhuu miti as baatee dhiira akka teetii dura dhaabbattee ijirratti naasuttu dhiira akka teetii garuu telefoona cabsitee deebitee harka kan nagootee na biraa deemtee telefoona kiyya akkas goote ati dhiirummaa ni qabda ammoo ati dhiira hin garre obboleessa kiyya tamaam dhiiraan takkaa dhalaa hin garre naas hin jaa ati nama keetii kana dhiiraa miti dhalaa sii gaati. Ammoo harkuuf teessa akkana siif naftu waan akka seefsi fakkaate harka kan nagoota kana akkatti nafoonis ni fayyaa tamaam garuu bakka jirtu meeti dhiira taanaan bakka kana akkanaatiin jiraannu jiinu wasafi tamaam takkaa kootu mana ni beektaa kootu. Mana kiyyan jira. Mana kiyyan dhaqaana mana dheerare mana kiyyan dhaqa inni mana kiyyan ni beekaa mana kiyyan silaas ni beeku bara. Kiyyas ni beeka. Kan ni beeka. Kanan ni beeka dhiirummaa qabaannaan akkuma viidiyoo irratti dhaadu sanitti haa dhufume. Anuus barbaadaa ooleetiin si dhabe bakka ati dalaytu hundi tokko naannafne kiyyaa beera. Beerri nus irra jabaadha. Ati beeratti lakkaa'amtaa ho'i. Beera keessa waraabni guyyaa akka beera garaa qabu diriirfatee dhalaa keessa taa'ee jechuudha. Taa'ee hojjaa jiru gabar inni. Nama isa taa'ee beeraa hojii wareen godhu jechuudha. Dhiira isaati hojii isaa deemu takkaan gari nadhoo hojii deemee inni nadhicha nadhoon geenye sin beekaani jechuudha. Quxurii tantee nama sitti mudhabde anaa sitti maanaa si beekaa waan ta'e tamaam. Wasafummaati ajaa'atee naga si diiga. Tamam. Osoo kasi osoo jechuudha ati fi fuuna dhooti. Tamam. Silaa dhiira taate jechuudha anaan osoo nasi dhiyoo waan dhiyoo itti fakkaatu dhiirti jechuudha dharaa yoo dhoote hin dhoote maal jenna yoo dheesi yoo dhaa oltis waan takka hin fiddu yoo dhees akka firaa dhorku beeka. Tamam. Dharaa waan feete jettuun feete dhiira hin tumtu. Garuu ati nadhummaa kan kee kanaan hin beeki osoo namsitti himne ati ifitti himi obboleessa kee dhugaan sin jaati. Tamam. Dhiiraa miti. Silaa dhiira taate arra na dhoottee na biraan deemtu. Yoo ati yeroo sun miira keessa galtee na dhooytellee mufteeshaa nageesteeti maal jetta tamam ati amma na dhooytee kanatti asiin baafattee baddee dhafattee taa'u kana akka waan gartee achumaan haftuu achumaan nama yaalaa baasu si fakkaate ati gaafa seerri guyyaa sanatti guyyaan kee guyyaa boodaati.